sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kallattiin Naayiroobii irraa siniif darbu eegaleera. Sagantaa irraa kan siniif dhiyeessu ana Firaafoolii Dhugaasaadha. Sagantaa keenya irraa keessatti sababa weerara koronaa vaayirasiin Saawudii Arabiyaan baqattoota seeraan alaa gara Itoophiyaatti deebisaa jiraachuu, koronaa vaayirasiin naannawaa Finfinneetti weerara lafaa fi ijaarsa seeraan alaa hammeesseera jedhamu, haala kana haala mijataa argachuutiin namoonni kaan immoo bifa ijaarameen qindaa'anii saamicha lafarratti bobba'uu isaaniiti kan nuti argine. Jiraataan magaalaa Adaamaa koronaa vaayirasii irraa bayyaannatan maal jedhu? Baay'ee dhibee gubbaa jiraayyuu oksijiin naatti godhanii mechanical ventilation guyyaa 7 guyyaa 8 mulu midhaan nyaadhu. Akkasumas ooltii addunyaa irratti odeessaalee gaggabaaboo qabannee jirra. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Weerarri lafaa fi ijaarsa seeraan alaa naannoo magaalaa Finfinnee fi lafa magaalattii daangeessee jirutti yaaddoo guddaa ta'uunsaa wanta haaraa miti. Jiraattonni naannichaa BBC'n dubbisee amma erga weerarri koronaa vaayirasii kun gara Itoophiyaa dhufe ammoo lafa Oromoo naannawaa Finfinnee weeraruun akka haaraatti deebisee eegaleeraa jedhu. Bizoo Qolaanaa gabaasa dabalataa qaba. Magaalaa Finfinnee fi naannawaa magaalattii daangeessee jirutti weerarri lafaa fi ijaarsa seeraan alaa yaaddoo guddaa uumuu erga eegalee bubbuleera. Magaalli Finfinnee yeroo adda addaatti ijaarsawwan kanneen diiguu jalqabee dhiisa. Bara darbees bulchiinsi magaalaa Finfinnee ijaarsa seeraan alaa naannawaa magaalattiitti mul'atu bifa duulaatiin tarkaanfii irratti fudhachuuf guyyaa beellamaa muratee achumaan hafe. Tibba kanas keessumaa erga dhibeen koronaa vaayirasii ajandaa ijoo biyyaa fi addunyaa ta'e duulli lafa Oromoo naannawaa Finfinnee weeraruu kun bifa haaraan eegalameera jedhu jiraattonni. Jiraataa magaalaa Finfinnee kan ta'anii fi dhimma kanatti dhiheenyaan hordofaa jiraachuu kan himan obbo Taamiruu Nagaraa koronaa vaayirasiin warra lafa Oromoo weeraruuf hawwaa tureef carraa gaarii uumeera jedhu. Mootummaan namoonni hedduun sodaa dhukkuba kanaaf hedduun isaanii gara manaatti deebi'anii hedduun isaanii immoo wal barsiisuuf jecha inni kan bobbii akkasiirra jira. Haala kana haala mijataa argachuutiin namoonni kaan immoo bifa ijaarameen qindaa'anii saamicha lafarratti bobba'uu isaaniiti kan nuti argine. Weerarri lafaa kun lafa bulchiinsa magaalaa Finfinnee jalatti hammatamee fi duwwaa taa'aa ture irratti sosonafiin ijaaramaa kan jiruu fi wanta amma ta'aa jiru nama argeef amanuufuu nama rakkisaa jedhu jiraataan kun. Ijaarsi taasifamaa jiru kunis jigiidhaan ta'uu fi halkan qofa osoo hin taane guyyaa ifumatti mana pilaastikaan ijaaranii gaafa torban guutan karaa keessattiin muka dhaabanii dhoqqeedhaan ijaaruu jedhan. Iddoo weerarri lafaa itti adeemsifamaa jiru kan jiraatuu fi nageenya isaatiif eenyummaa isaa ibsuu kan hin barbaanne namni BBC'n dubbise kan biraas ta'iin ammaa kun waan amma dura turerraa addaa jedhu. Namoonni kan hojjetan dudduubarra waan dhimma siyaasaa waan qabanis namatti fakkaata. Kanaan durarra caalaatti garmalee qindaa'anii jechuudha. Baay'een isaanii halkan naqanii ijaaru. Qindaa'anii ijaaru baay'een isaanii. Gocha kana ammatti dhaabsisuu baannaan erga ijaaranii itti galanii mana namni keessa jiraachuu jalqabe diiguun rakkoo jabaa uumuu akka malus yaaddoodhaan himu. Weerarri lafaa koronaa vaayirasii daheeffatee taasifamu kun naannawaa magaalaa Finfinnee bakka hedduutti mul'achaa jira kan jedhan jiraattonni kunneen gochi kun egeree lafaa fi siyaasa Oromoo irratti rakkoo hamaa fiduu akka malu eeru. Imimmaan nama qaba gaafa argitu beekte amanuuf rakkisa. Weerara akka malee kan dur Oromoon lafni kun irraa saamameera jedhee deeffachuuf isaaniif falmaa jiru. DCT kan amma hafe mataan isaa wabii akka hin qabne kan hubatu waan ta'eef Oromoon tokkummaatiin ka'ee dhimma kana dura dhaabbachuu akka qabu dhaamsa dabarsa. Ani akka kootiin jechuudha. Mootummaanis dhibee yaaddoo ta'e kanarratti qofa fuulleffachuun warra seeraan alaatiif karra banaa dhiisuurra dhimma kanas akka xiyyeeffannaan hordofee seera qabsiisuufis gaafataniiru jiraattonni. Hoogganaa itti aanaan biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafaa Oromiyaa obbo Baay'isaa Badhaadhaa gocha weerara lafaa koronaa vaayirasii daheeffatee taasifamu kana eeruu argachuu himuun dhimmicha hordofuu jalqabneerraa jedhu. Eeruu qabna yaannes gabaasnis muraasni jira. Kanarraa kaanii karoorri gahee koomaandi poostiin taaksii foorsiin sadarkaa naannoottis qophaa'ee jira. Sadarkaa magaalotaattis ijaarameera. Isa kana wal qabatees bakka itti dhimmoonni kun mul'atu irratti torbee kana keessa deeggarsis jalqabamee jira tarkaanfii jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaas ibsa baaseen gochi weerara lafaa naannoo magaalotaatti dhibee koronaa vaayirasii kana daheeffachuudhaan taasifamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatuu fi kanneen gocha kana keessatti hirmaatan irrattis tarkaanfii akka fudhatu ibseera. Wayita weerarri koronaa vaayirasii biyyattii yaaddeessaa jiru kanatti Saawudii Arabiyaan baqattoota seeraan alaa 1000 lakkaaman gara Itoophiyaatti deebisaa jirti. Torban lamaan darban keessa baqattoonni 2000 caalan Itoophiyaa seenaniiru. Ammas hedduun isaanii seenaa jiru. Aangaa'onni mootummaa Itoophiyaa ammoo haalli kun sirna fayyaa biyyattii irratti daranuu yaaddoo uumeeraa jedhu. Garuu baqattoonni gara biyyaa deebifaman kunneen akkamiin keessummeeffamaa jiru? Hamza Hussein.
Lammiileen Itoophiyaa karaa seeraan alaa baqatanii Saawudii Arabiyaa jiran yoom qabamnee gara biyyaatti darbamna jedhanii ofirratti eegu. Mootummaan Saawudii bara 2017 irraa eegalee erga lammiilee Itoophiyaa biyya isaatii baasuu jalqabee baqattoonni kumaan lakkaa'aman biyyatti deebifamaniiru. Dhiyeenya kana erga koronaa vaayirasiin Itoophiyaa seenee ammoo baqattoota gara biyyaatti deebisuun akkaan itti fufeera. Ministeera dhimma alaa Itoophiyaatti Daayirektarri dhimmoota koonsilaa obbo Yohaannis Shoodee Saawudiin baqattoota karaa seeraan alaa biyya ishee seenan biyya isheetii baasuu durumaan itti jirti jedhan. Godaantota seeraan alaa biyyatti deebisuun kan jalqabe amma miti. Duraanis deebifamaa turan. Amma koronaa vaayirasiin waan addunyaa weerareef miti ka deebifamaa jiran. Lammiileen keenya karaa seeraan alaa gara Saawudii Arabiyaatti godaanu achiis qabamanii hidhamu. Mootummaan keenya moo mootummaa Saawudii waliin dubbachuun gara biyyaa deebisaa jira jedhu obbo Yohaannis. Garuu akkaataan amma baqattoonni gara biyyaa itti deebi'aa jiran akka kanaan duraa miti jedhan. Koronaa vaayirasuu gaar taa'isoo inda qadmoo weerara koronaa vaayirasiin walqabatee akkaataan isaan itti gara biyyaa deebi'aa jiran akka duraa miti. Erga dhufanii guyyoota 14f addatti tursiifamanii qoratamaniiti kan uummatatti makaman. Torban lamaan darban keessatti baqattoota 2000 ol caalantu biyyatti deebi'an. Ka deebi'uuf jiranis hedduudha. Garuu dhiibbaan kun akka hir'atu gochuuf mootummaa Saawudii waliin dubbachaa jirra. Kanaan booda osoo bakki isaaniif hin qophaa'in hin dhufan jedhan. Baqattoonni hedduun gara biyyaatti deebifamuun sirna fayyaa biyyattii irratti yaaddoo guddaa uumeera. Namoonni gara biyyaatti deebifaman kunneen hawaasatti makamuu waan hin qabneef eessa tursiifamu ka jedhuuf obbo Yohaannis iddoo mootummaan qopheesseen cinatti Ministeera Saayinsii fi Teekinooloojii akkasumas Yuunivarsiitiin Finfinnees iddoo turmaataa qopheessaniiru jedhan. Mootummaan Saawudii akkaataa waliigaltee qabnuun xiyyaara mataa isaatiin lammiilee keenya nuuf fida. Isa booda simatamanii gara iddoo qophaa'etti geeffamuun tursiifamu jedhu obbo Yohaannis. Akkaataa odeessa miidiyaa hawaasaatti garuu lammiileen hedduun wayita lafa deeman mul'ataa turan. Lammiilee Itoophiyaa hedduu karaa seeraas ta'e seeraan alaa baqatanii biyyoota baha giddugaleessaa keessa jiraniif mootummaan eegumsa akkamii gochaa jira gaaffii jedhuufis baha giddugaleessaa keessa qofa osoo hin taane biyyoota lammiileen keenya keessa jiran hunda keessatti karaa imbaasii fi qoonsilaa keenya xiyyeeffannoo kenninee hojjetaa jirra jedhan. Lammiileen keenya dhibee COVID-19 akka hin hubamneef odeeffannoo gahaa akka argatan mootummaa biyya sanaa waliin hojjetaa jirra ka jedhan obbo Yohaannis. Fakkeenyaaf Dubaayitti odeeffannoon waa'ee koronaa vaayirasii afaan Arabaatiin kan ba'u ta'ullee gara afaan Amaaraatti hiikamee lammiileen keenya akka hubatan gooneerra jedhan. Hojiin biizinasii cufamuu isaatiin lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan hedduun rakkoon dinagdee wayita isaan mudatus karaa embasii keenya akka deeggaraman gochaa jirraa jedhu obbo Yohaannis. Dhaabbati biyyoota gamtoomanii gama isaatiin sababa baqattoota Saawudii irraa deebi'aniin dhibeen COVID-19 Itoophiyaatti heddummachuu mala jechuun akeekkachiiseera. Dhaggeeffattoota keenya amma odeessaalee gaggabaaboon isin biraan ga'a. Itoophiyaatti sa'aatii 24 darban keessatti namoonni 447 koronaa vaayirasiif qoratamanii kanneen keessaa namoonni 8 vaayirasichi irratti argamu ministeerri fayyaa Itoophiyaa beekseera. Namoota 8 kana keessaa namoonni 4 biyya alaarraa kan deebi'an yoo ta'u tokko ammoo nama gara biyya alaa hin imalleedha. Mootummaan naannoo Oromiyaa tatamsa'ina vaayirasii koronaa to'achuuf jecha tajaajila geejjibaa magaalaa keessatti murtoo dabarsee ture fooyyessuu beekse. Sochii geejjibaa magaalaa keessaa dhorkamee kan ture ta'us sirreeffama amma godhame kanaan garuu akkaataa dambii labsii yeroo muddamaa fi qajeelfama abbaan taayitaa geejjibaa Oromiyaa baaseen tajaajilli geejjibaa hojii akka eegalu pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa fuula feesbuukii isaanii irratti barreessaniiru. Keeniyaatti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin qabamanii har'a 8 dabaluun walumaa galatti 216 geera. Biyyattiitti guyyaa ayyaana Faasikaa irratti weerara kana to'achuuf labsii saatii dhorkaa labsame kan cabsan miseensota mana maree abbootii seeraa fi poolisota dabalatee namoonni 100 lakkaa'aman to'annoo jala oolfamaniiru. Magaalli guddoo Sudaan Kaartuun gaafa sanbata dhufurraa eegalee koronaa vaayirasii ittisuuf torban 3f namni akka hin sochoone murteesseetti. Biyyattii keessatti lakkoofsi waliigalaa namoota vaayirasichaan qabamanii 29 yoo ta'u 4 immoo du'aniiru. Indiyaan tatamsa'ina koronaa vaayirasii ittisuuf turtii sochii dhorkuu hanga caamsaa 3tti yeroo dheeressitu akkuma kan Awurooppaatti Firaans yeroo mana keessa turan dheeressuu beeksifteetti. Xaaliyaan, Awustiraaliyaa fi Poolaand immoo sochii biizinasii gariin banaa taasisuu jalqabaniiru. Odeessa keenya sadhumaan jiraataa magaalaa Adaamaa kan ta'an obbo Daagmaay Baqqalaa gara torbee lama dura ture. Dhibee koronaa vaayirasiin qabamuun isaanii ministeera fayyaatiin kan himame. Maanguddoon ganna 61 kun magaalaa Finfinnee hospitaala Eekkaa Kotabeetti yaalamaa erga turanii booda yeroo ammaatti dhibicharraa bayyaannachuun kaleessa gara mana jireenyaa isaanii magaalaa Adaamaatti deebi'aniiru. Haala yerootti of shakkurraa eegalee kaasee hanga ammaa wanta jiru irratti Habtaamuu Xibabuutu dubbise.
Ani dhibeen kun akkatti naqabeeyyuu nuun akkamitti akka naqabeeyyuu hin beeku. Mallattoo isaa ofirrattan arge achi eegumsa fayyaa Adaamaatiif achi deemee hospitaalas deemee homaa narratti argu didanii ani san boodatti ministeera fayyaatiif bilbilee akka danaa dhukkubanaan jee nama na qoratu hin arganne jedhee garatti bilbilee isaan achidha eegumsa fayyaa biroo Oromiyaadhaaf bilbilanii eegumsa fayyaa biroo barbaadan immoo Adaamaadhaaf bilbilee namni akkanaa of shakkee jira maaliif seeraan waannoon keessatti jedhanii timanii achi daganaa bilbilanii deemetan qorannoo godhee pozitiiviin ta'e namallee ani baay'ee hin qabsisne jechuudha bakka baay'een of eege egaa of beeke izolatii godhetan jaratti mee hoteela jiraayyuu akkana shakkii ofirraa qaba hoonaa eeyyamtanii sireenaa kennan jedhee sireenaa kennanii namni akkana biraan dhufne jedhee isaanitti leemne rabbiin kiyyaa galatomu gara kiyyaatiin nama tokkollee hin qabsine warra kiyya malee maatii kiyya malee isaan booda bakka Finfinneetti hospitaala na fudhatanii dhufanii ambulaansiin achitti xiqqoo dhukkubsadhee jira rabbiin kiyyaa galatomu waaqayyoon illee na gargaaree fayyee jira jechuudha. Mee yeroo isin jalqabu mallattoo akkamii fa'aa ofirratti argitan akkamitti of shakkitan? Awwal qufa gogaa na quufsisitti san booda immoo guroroo kiyya na nyaachise na nyaate wanni kun maaliin sila way koronaa ta'inna jedhe bakka akkanumatti qalliidhaan haasa'e heedii nan jedhan mataa si dhukkubaa qaamni kee homaan hojjetu akka qaamni mara harki kiyyaan hojjetu lukallee gadhabe san booda baay'een shakke bakka baay'een shakke ka xiqqoo kodon goggore maali ho'i nafa kiyyaa 30 jaarraan caalu saa sadii saa afuriin of lakka'a sodisatti xiqqoo na dogongore san booda gaaf tokko ganama hoon likka'u 38 dhufe amma dammaqe bakka isuma jedhee sana wannoo jedhee bakka. Sana booda gara Finfinnee dhuftanii hospitaala eekkaa kotabee turtanii? Achi guyyaa 23 moo guyyaa 22 ture achitti guyyaa torban tokko haa ta'u guyyaa 10 baay'ee dhibee midhaa baay'ee gubbaa jiraayyuu hakimoonni rabbi sana ga'u oksijiini natti godhanii mechanical ventilation san alallee immoo dawaawota baay'ee na kennanii guyyaa torban guyyaa 8 mulu midhaan hin nyaadhu bishaan xiqqoo hin dhugaawwan bishaan sanillee dhuguu hin ba'a san booda hin fayyee bakka naguman ta'e xiqqoo ammallee oksijiinii na hanqata oksijiinii manatti fideetan oksijiinii gubbaan jira mallee. Mee kan biraa yeroo haati warraa keessanii fi daa'imni keessanillee akkasitti qabamuu isaanii yeroo dhageessan maaltu isinitti dhagahame waliin turtanii hospitaala keessa wal agartu turtanii? Guyyaa 3 moo guyyaa 4 na dhoksanii waliin argineeyyuu haati warraa kiyyaa na bilbiltee anillee pozitiivii ta'ee jira gara keessa dhufuttan jira achuma jirti bar si gargaara hoon an jettu baay'ee rifadhee ijoolleen tiyya hojjennaan ijoolleen nagaa qabdi nan jetti daganaa mucaan kiyya tokko haakimidha doktariidha achuma Finfinnee hojjetaa innillee naa bilbilee dhageettee miti ishiin hin dhukkubsannee rifatin nan jedhe bakka ishiin jedhee maal godhaa rifadhee daqiiqaa 30 booda dhufteetumaan akkam jirta nan jette bakka hatillee baga nagaan dhufteen jedheen xiqqoo imimmaan kiyya dhufee hin obsee kazasaan booda guyyaa 5 guyyaa 6 irratti mana fincaaniin deemaa jedhu ilma kiyya koriidariittan arge irrifadhe in kufee yudiyyeetan kufee mucaa achitti argeetan bakka gizeessan rifadhe baay'ee rifadhe warri maatiin kiyya martuu achi jiru natti fakkaate egeessi bakka si oksineetii malee bare innillee asitti gallee torban guddee si oksineetiyaatti akka rifanne jedhanii natti himanii. Amma haati warraa keessanii fi daa'imni keessanillee gara Adaamaatti deebi'aniiru? Baay'ee nagaa qabanii walumaan jira. Dhaggeeffattoota keenya odeessaa tokkoon isiniif dabala fiilmii Indiyaa Booliwud keessatti beekamaa kan ta'e Shaarukh Khaan meeshaalee of eeggannoo geessota fayyaa arjoomuuf akka jiru beekseera. Taatoon beekamaa ganna 54 Shaarukh weerara koronaa vaayirasii ittisuuf deeggarsa garaagaraa inni taasisaa jiruun ji'a darbe dubbii miidiyaalee biyyattii ta'ee ture. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya galgala kanaa kanumaan xumurreerra. Saganticha kan isiniif qopheesse Hamzaa Hussein kan isiniif dhiyeesse immoo Ana Firaafolii Dhugaasaadha. Sagantaa biraan boru walitti deebina. Harka keessan dhiqachuu fi fageenya keessan eeggachuu hin dagatinaa isiniin jenna. Nagaan bulaa.